Hi, akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaa galata waaqayyoo jirtu miti? Everything okay? Thanks to God, I'm fine. So I'm Shetu from Shell Tube online tutorial. Now start Anthropology chapter 2 and part 2. So give attention and follow us. Wanti biraa immoo obboloonni baay'een laaltanii moonni chaartuun subscribe godhaa. Firataa mukaan maatii ta'a irra caalaa ofumaa fayyada riyaa keessanii tokkummaan gaafa baay'ate immoo annaafillee motivate naaf ta'a jechuun waan kana irra hojjechuu interesting gatii naa ta'uuf bifa sanaan maatii akka taatan hawwii godhaa. Like godhaa hoosnitti tole like hin godhina by the way. Waan sitti tole like hin godhina. Hoosnitti tole garuu like gochuu akka dhiisnis beekasnis beektu like hin gootu mana kanaaf waan jiru feedback isaa olmaan agarrachuudha. Anthropology chapter 2 waan baay'ee akka hubachaa turtan abdiin qaba video darbiraa part 1 irraa part 2 immoo maal jedha walumaa video keenya irraa keessatti ilaallaa yaadaaf qalbiidhaan na wajjin akka taatan abdiin qaba. I'm sorry. Chapter 2 part 2 irratti maal jedha? Ties that connect marriage, family and kinship. Jechuudha sadan main pointing keenya maadha? Marriage maadha, family maadha, kinship maadha. Jechuudha sadan sirriitti akka qabatanii barbaada. Kanaaf hariiroo isaan gidduu jiru sirriitti ilaala. Marriage fuudhaa heeruma, family maatii, kinship fira maal jechuudha? Isaan kan sirriitti ilaalla. Follow us. Like, subscribe, share. Don't forget that. Okay, marriage. What's marriage? Marriage means it's a social process. Social process. Wal fuudhaaf heeruma jechuun maatii biraa maatii haaraa uumuu jechuudha. Waan biraan qabu. Fakkeenyaaf faataama namni viidiyoo ilaalaa turte fuutaa okaa fuuteerta ta'a. Okaa hin heerumtaa okaa immoo heerumteerta ta'a. Maadha maatii biraa uumuu jechuudha. Amma maatii irratti hirkatnee warri jirru gaafa fuunee jennu maadha maatii irraa adda baatee jechuudha. That's what a social process. Maatii nurraa maatii biraatti uumama akkasuma maatii keenyarraa maatii biraatti uumama from generation to generation. That's what social process can you know that creates what new relationship by what transforming the status of what the participant stabilities the degree of sexual access the married partners may have to each other's position children and creates relationship between the kin of the partner kanaf usmamu dubbade kan olma gadati waan hara umu jechuudha sociologist what sociologist mo mal define gol marriage Fakkeenyis marriage maal ittiin define gootu? Gaa'ila yookaan sirna fuudhaaf heeruma maal itti define gootu? What sociology akka jedha marriage is what a socially support union involving what two or more individual in what is regarded as what stable enduring arrangement typically based at least what in part on sexual bond of kind. Social support, socially what? Socially support. Tokko gargaaru jechuudha. Abbaa manaa haadha manaa isaatiin gargaara, haadha manaa abbaa manaa isaatiin gargaarta jechuudha. Individual groupii walitti dhufanii maatii tokko immoo isheen isaa gargaarti, innis isheen gargaara jechuudha. Sii galeera. And what stable engineering naam typically based at least okay. Marriage is permanent legal union. Union jechuun maatii si bira sini fidu, union jechuun walitti makuu jechuudha. Kanaaf permanent legal union kan addan baanu jechuudha. Isinis addan bainaani. Okay, between man and woman, it is what an important institution without which the society could never be sustained. Wow. Marriage may be what defined marriage maybe marriage maybe I think I'm sorry. Marriage may be defined as socially acknowledged and approved. Marriage maadha hooka fuudha heerumni socially acknowledged maas hawaasni kan beeku akkasuma approved kan godhan kan mirkaneessan jechuudha. Warri sobaa wal fuutan beekadha. Okay. And approved sexually what union between two adults individuals. When two people marry, they become kin firatab. One another. The marriage bond also what however concepts I think difama attention ko tuna tamisi when two people marry they become kin one another
The marriage bond also, however, connects together a wider range of kins people. Parents, sisters, brothers, and other blood relatives become relatives of what? The partner through marriage. Why marriage? The maldon partner. Wow. No, okay. Whom should you marry? Eenyu fuudhuu qabda yookiin eenyutti heerumuu qabda itti yaadde beekta. Kanaaf anthropology si barsiisa. Anthropology is very interesting subject. Akkamitti akka fuunu kan nu gorsuudha, garamitti akka deemnu maal yaa. So cultural or whom should you marry kan jedhuufi cultural expectation keenya. Cultural expectation define appropriate potential marriage partners. People are sometimes expected to marry within religious communities. Warra amantii qaban fakkeenyaaf amantii isaa keessaa amantii isaa ala akka hin baane maal wantoota akkasiisanii to marry someone who is ethnically or racially similar or who comes from similar economic or educational background. Educational background ka fuudhe kan hin barate nama barate fuudhuu barbaada, kan immoo economically hiyyeessa fuudhuu barbaada. Dureessa heerumee maaltu wajjin na jeeqee hiyyummaa kootiin maaf na arrabsaa, amantii biraa tokko keessaa fuudhee maaf wajjin mataa cabaa. Musliima ta'e ortodoksii ta'e pheenxii yoo fuudhe maaltu wajjin rakkise. That why kan wal fakkaatu nan wal fuudha jedhanii expectation akkasii kan kaan jechuudha. Cultural norms and often laws identify people as what suitable or what unsuitable marriage partners. Kanaaf bifa kanaan kaa jechuudha. Okay. Some of these forms of mate selection include mate keechan kan hiriyaa ta'e akkamitti select gootan dhaggeeffadha. Endogamy, exogamy, hypergamy, hypogamy, homogamy. Maal jechuudha? Tokko isheen ilaala. Sirriitti nu hubadhaa. Qorumsa irratti nutti. Qorumsa irraa immoo hubannaadhaaf sirriitti dhaggeeffadhaa. Okay. Endogamy means this is a marriage practice of selecting mates only from within one's own social group, especially from one's own ethnic group. Kana jechuun social group tokko qofa keessaa. Kanayyuu kam keessaa? Only within one social group kan keenya kan ta'e keessaa kan filannu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo taate Oromoon adda baatee hin fuudhin. Amaara adda baatee fuudhin. Kan kee keessaa sanaayyuu kam gosa kee keessa. Oromoo taatee qofa miti. Oromoo keessa Oromoon gosa qaba miti. Gullallee digaduu maal jennu qona miti. Isaan keessaa gosa kee keessaa fuudheedha seerri. Seerri kamii endogamy. What is exogamy? Exogamy is mate selection outside one social group or ethnic group. Maala say outside one social. Fira kee keessaa fuudhin gosa kee keessaa hin fuudhin. Maala ala bayi. Exo means out. Indo means in keessa jechuudha. Okay. Hypergamy immoo maali? Hypergamy. A marriage between high class man and low class women in society. High class man jechuun abbaa qabeenyaa guddaa fi haadha qabeenyaa xiqqoo yookaan immoo abbaan qabeenyaa guddaan hiyyeetti yookaan immoo nama dhiifama nama economically gadi bu'aatee wayii gaafa godhu high class level kan jiru jechuudha. That's what hyper jechuun irra caala jechuudha gara biraatiin. Hypo jechuun gadi jechuudha. Hypergamy jechuun marriage between high class man and low class women in society kan jennu isaadha jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan manaa abbaa qabeenyaa tokko haadha manaa kun kaalii jettee wayii gaafa fuudhe yookaan immoo jalaa gabbee wayii gaafa fuudhe he is what hypergamy. Hypogamy kan jedhamu marriage between high class women asitti immoo dubartiin gaafa caaltu dhiirri immoo gaafa gadi ta'u low class maanii gaafa ta'u maalidha hypogamy naan hypergamy dhiiraaf ta'u hypogamy dubartiidhaaf ta'a akkasitti adda baafadha. Homogamy jechuun the same jechuudha. Male selection based on similar characteristics between couples such as educational, religious and race affiliation. Fakkeenyaaf akkamitti filatta nama barate nama economic nama wajjin wal qixaatu jechaarta kanaaf homogamy jechuudha. Kanaaf homogamy jechuun one you similar characteristics, similar age, similar education, similar region, similar race, yookaan immoo gosa wal fakkaataa, sanyii wal fakkaataa. That's why. Okay. Types of marriage type kami qaba? Exogamy is one of them. This is what rule of by which man is not allowed to marry someone. By the way, kun rule la. Exogamy jechuun rule gaafa ta'u this rule is what maatii isaatiin gosa isaatiin ala fuudhuu qaba. Seera jedhu. Exo. Alamti this rule which is not allowed to marry what some from his own group, social group. Kan ofii keessaa fuudhuu danda'u. Kanaan maal ta'uu qabare? Dirqama lafa. Utaa ala fuudhii. Jechuudha. Such a properties union is designed as in case. Yookaan fuudhetee tan maala cubbuudha jechuudha. Hoosan godheera. Gosa kee keessa fuudhin jedhame gosa isaa keessaa gaafa fuudhe maala in case or that what is what in case is only considered as what sin akka cubbuutti.
In rural areas of India keessatti fakkeenyaaf gaafa fudhanne for example people are expected to what marry someone of the same caste endogamy but from different village exogamy tokko keessa ta'e endogamy garagara ta'e immoo yookaan immoo alabee village isaa yookaan immoo naannoo isaa jala ta'e immoo exogamy akka jedhamudha. On the one hand, the logic of endogamy is that people of similar position pass along their standing to their offspring, thereby what maintaining the traditional social hierarchy. Exogamy, on the other, builds alliance and encourages cultural diffusion. Yeah, that's very easy, I think. Okay, there are some. There are some definite reasons for which practice of exogamy got approval. Maaf exogamy guruugam gusa ofiitiin ala ba'uun kun maaf approved reason mata taka namni loojikii barate yeroo baay'ee reason godha namni kitaaba na barreessee warra loojikii barate jedhee yaada kanaaf loojikii baratan ta'e taanaan reasoning why how yaada jedhu waan kaasu akkamitti ta'a maaliif ta'e eessatti immoo ta'e gaafata jedhu kana waan deebisuuf reason isaan kan maalidha. A conception of blood relation prevails among the members of a group. Not blood conception. Therefore, marriage within the group members is considered a marriage between brother and sister. Gosa tokko keessa wal fuudhachuun akka waan obboleessa obboleettii fuudhe yookaan obboleettiin obboleessatti hirumte jechuudha. Kanaafuu gosa ofii keessaa fuudhuu hin qabu jedhu yaadni isaanii. Okay. Attraction between male and female gets what lost due to what close relationship in small group. Fakkeenyaaf firiyaan obboleessa obboleettii mana tokko keessa yeroo dheeraa gaafa jiraatan attraction wal gidduu obboleessa obboleettii isaa no. It's very shame. It's very dhiifama na godhaatu kun baay'ee waan safuudha. Obboleessa obboleettii isaa no. Machi. Kanaaf maalidhaa? Fedhiin isaa waliif qaban xiqqaata. Gosa ofii keessaa fuudhachuun akka obboleessa obboleettii isaa waan ta'eef isheen isa hawwitu inni isheen hawwu. Maada kana jechuun attraction yookaan immoo wal harkisuun yookaan immoo attention walii fuudhuun hin jiru. Kana maal ta'e exogamy ta'uu qaba. Ba'uu qaba gosa isaa keessa. Yaada jiru dhiyeessu. There is what popular idea that great increase of what? Increase of inner gender vigor is possible in the progeny if marriage binds to extremely distant person who possess no keen relation among them. Kanaaf fira kan internet gaafa ta'e baay'ee namatti tolu jedhamu. Kanaaf walumaa galatti yaadni jara kana yookaan immoo yaadni warra exogamy jedhanii kanaaf endogamy jedhamu maal jedhama. Endogamy, a rule of endogamy requires individuals to marry within their own group. Okay. Endogamy jedhamu maal jedhu. A rule of endogamy requires individuals to marry within their own group and forbids them to marry outside. Gosa ofii keessaa malee gosa biraa irraa fuudhuun maalidha? Forbid. Safuudha qaaniidha jedhanii kaawwarri endogamy. Oromoo taate Oromoo qofa fuudhi. Sanaayyuu gosa kan keessaa qofa fuudhi jedhanii gorsu warri endogamy. Endogamy limits marriage prospects to others of the same age, race, religion or social class. Wanti wal fakkaachuu ageedhaan, religionidhaan yookaan amantiidhaan, race yookaan sanyiidhaan. Anna social class illee maal ilaalan hawaasa naannoo tokko jechuudha. Finfinnee taa'ee kan naannoo Wallaggaa jirtu akka hin ta'an jechuudha. Is what around social class naannoo tokko jechuudha. Religious groups such as what Amish, Mormons, Catholics and the Jewish have rules of what endogamy. Endogamy hordofu warroon amantii kana Amishin, Mormons, Catholic, Jewish wanni yookaan warri Yihudaa warri jennu sun maadhaani gosa ofii kan keessaa malee gosa biraa keessaa hin fuudhin jedhamaa jechuudha. Fakkeenyaaf Abrahaam fudhachuu dandeessu macaafa qulqulluu keessaa. Of evaluated when marriage take place outside the group castes in India and Nepal are also endogamous. What Nepal kun fakkeenya isaadha. Indeed, most cultures are indigenous endogamous unit, although they usually do not need a formal rule requiring people to marry someone from their own society. Kanaaf rule isaan keessan maala ishee amma dubbanne kanaadha jechuudha. Preferential cousin marriage. Okay, kuni gaafan asii dubbadhu bitaan sinitti gala waan ta'eef maal gootu peeparii qopheessaa ta'u x y z jedhaa ta'u gara biraatti immoo isuma cinaatti immoo akkasuma alfaabeetii ta'e wayii yookaan immoo leetarii wayii
A B C D jedha kazaan A akka faazariiti X akka maazariiti maal maal fudhadhaa ta'u kiroos waliin godhaa ta'u sarara wal qabsiisa akkasitti malee hubachuun sun tulfaata jechuun kun xiqqoo kompleksii waan ta'eef jechuudha. A common form of haga ta'e yaada isaa isritti muuf yaala. A common form of preferred marriage is called preferential cousin marriage and is practiced in one form or another. In most of the major regions of the world, kinship system based on lineages distinguish between two different types of first cousin. These are cross cousin. Cross cousin can you know are children of siblings of the opposite sex. That is one's mother's brothers, children, and one's father's sister's children. Kumara different too. Asitna ilala. Asituma one's mothers, one's fathers. What the different father and mother? Asituma brother. Asituma sisters. Kanaf different too. Ishi parallel otomo parallel causing when marriage takes place between the children of siblings among the siblings of the same sex. From the siblings, it is called parallel cousin. Of the same sex, it is parallel cousin. Marriage are children of siblings of the same sex, namely the children of what one's mother's sisters, and one's father's brother. Jara kana kallatti dhiiratiin kallatti dubartiitiin dhufanii wal fuudhanii asitti faallaa walitti kan ilmi haadha kana yookaan immoo namni yookaan dhiira yoo ta'e fakkeenyaaf male osoo ta'e ilmi yookaan immoo akkaawwan namittii tanaa jechuudha asitti poointarii irra godhe kana namittii tanaa ilma namicha kanaatti wal fuudhan jarri kun waliin maal faazarii fi maazariin kun waliif sibliingidha asitti maal asittillee naa ilaala asittillee eenyutu waliif sibliingidha beektanii marriage between siblings ምናምን ከዛን ማዘሪ ፊ ፋዘር will man sibling asituma mal sister and brother ilman isani the same gaafate the mate may come either from one's father's brother's children or mother sister father brother kanaf agartani parallel wal fakkaata jechuun asitti dubartoota qofatu jira asitti dhiira walii galee asitti immoo father sister what the difference a cross yoo ta'u kun immoo maal parallel jechuudha argatan jedhee yaada. Leverage in the sororate maadha sororate maal dubartii abbaan manarraa maalidha. So leverage is the custom whereby widow is expected to marry the brother or some close relative. Kana akka aadaatti isinitti hima dubartiin tokko abbaan manaa warraabee leverage dubartiin tokko abbaan manaa warraabee abbaan manaa ishee obboleessa gaafa qabaate dubartiin sun obboleessa isaanii ta'eerumti. Sababni isaa maaliifi ijoolleen abbaa manaa sanaa nama biraatiin akka waamamneef maal ta'uu qaba firuma nama sanaatti dhiyaattee raafuu qaba yoo obboleessa qabatee fira isaati jechuudha. Walumaa galatti fi kan isaa kana yaada isaan gilfaan sitti to marry what the brother or some close male relative of her dead husband. Usually, any children fathered by the woman's new husband are what considered to belong legally to the dead brother. Isa du'e sanatti lakkaa'ama. Fakkeenyaaf namichi du'eera karra ijoollee irraa godhate immoo obboleessa isaa ta'e ijoollee sun kan waamani isa du'e sanaa isa abbaa isaanii ta'e sanaa ni miti jechuudha. You got me, I think. Rather than what to the actual genital. Such custom both serves as what a form of social security. For the widow and her children and preserves the right of her husband's family to her sexuality and future children. Kanaaf jechuudha. Sorority kan jedhamu abbaan manaa haati manaa jalaa duute jechuudha. Kunis immoo abbaan manaa haati manaa which comes into play when a wife dies. The practice of widowers marrying the sister or some close female relative. Kunis haati manaa jalaa duute warri intala sanaa obboleettiin jiraatu obboleetti qopheessuu fi obboleettiin jiraachuu baate fira isaanii kan taate fira isaanii keessa intalli qopheessanii akka inni fuudhu gochuu jechuudha. Walumaa galatti sorority leverage kana dhumataa gift or charity marriage jedhamu maala in this kind of marriage parents give out one of their young daughters as a gift to their friends or patrons without any consideration as a demonstration of friendship, honor, and total loyalty. In some African society, the chiefs or kings enjoy this honor and
prerogative among subjects jedha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Walumaa galatti waa'een marriage kuni number of spouses hagamuu fuudha haga itti heeruman yaada jedhudha kuni sirriitti na ilaala nama kofalchiisa garuu yaa obsaatuma dhaggeeffadha. Monogamii dubartiinis dhiira baay'eetti ni heerumti jechuun hin heerumti jechuun hin heerumti beekamaa garuu osoo wajjin jirtu akka dhiirri dubartii baay'ee fuudhu sana dubartii dhiira baay'ee hifuuti jechuun natti ulfaatiyyuu itti heerumti as same time jechuudha. Dhiira baay'ee wajjin jiraachuu jechuudha. Fakkeenya tokkorraa adda baanii kan biraa heerumuunis normaal. Garuu osoo tokko wajjin jirtu nama biraa wajjin jiraachuu jechuudha. Safuu akkasiitti illee of keessaa qabu kun. Biratti hin beekamu jedhee yaada. Society have rules regulating whom one may or may not marry. They have rules specifying how many mates a person may or should have. Monogamy jechuudha. The marriage of one man to one woman at a time. Kana Kenya. Idire ira tokko nana ni heerumin dubartii tokko nana fuudhinis. Kanaaf Kenya aadamu Oromoo kan fakkaatu kanaadha. Monogamy the marriage of one man to one woman at a time. Kanaana lan danda'u hin eeyyamamu. Okay? Garuu anthropology baranna waan ta'eef sirriitti polygamy jira. Polygamy marriage of man or woman with two or more mates. Polygamy can be of two types. Kanaaf polygamy jechuun dhiira yookaan dubartii lamaa olitti heerumtu yookaan lamaa ol fuudhu jechuudha. Walumaa galatti polygamy iddoo lamatti qoodna. Polygamy fi polyandry. Polygamy yookiin polyandry maalidha? Polygamy jechuun the marriage of man two or more women at a time. Dhiirri tokko dubartii lamaa fi sanaa ol at the same time. At what? At the same time. Gaafa maal na polygamy jedhama. Polyandry jechuun immoo dubartiin tokko dhiira baay'eetti at the same time yoo heerumte maal jedhamti? Polyandry jedhamti. Isa wajjin isin jiraatti heerumteerti. Abbaan ashee bira ogeesse ansi malee hin qabutti isa bira sonne ndasa. Kanaaf warri akkasii maal jedhamu? Polyandry jedhamu jechuudha. Women to one or two or what more men at a time. Sororal polygamy. Sororal marriage of man with two or more sisters at a time. Obboleewwantota lamaa fi lamaa ol at a time yeroo tokko ta'uu fuudhee maal jedhama? Sororal polygamy jedhama. Sororeetiin inni kan reefu hoo jalaa duute sororeetiin yoo jala'oo osoo jalaan diin immoo osoo lamaanuu gaafa fuudhamu maal jedhama? Sororal and sororate is different. Sororeet gaafa duute sororal immoo two or more sisters at the same time. When the co-wives are not sisters, obboleewwan waan ta'e immoo maal jedhama? Non sororal jedhama. Sororal kan jechuun sisters ta'uu agarsiisa. Advantage and disadvantage. Disadvantage of polygamy marriage. Polygamy advantage isaa maalidha? Disadvantage isaa maalidha? Bu'aa qaba? Bu'aa moo hin qabu? Hin ilaalu. Having two or more wives is often seen as what sign of prestige. Bakka akka nama cimaa wayiitti of guddisu bakka akkasitti of ilaalu. Kun advantage isaa ta'e. Bakka stage wayiitti of kaa'u. Having multiple wives means wealthy power and status both for the polygynous husband, wife and the children. Jolle baay'ee horachuu walumaa galatti maal sitti immoo walumaa galatti advantage fi disadvantage isaa haadha manaa baay'ee fuudhuun yookaan immoo abbaa manaa fayyadamuun heerumuu maalidha jedhu bakka akka nama guddaa tokkotti ikoonomiidhaan isaan jiraachisuuf jedhan ikoomii garaagaraa hojjetu waan ta'eef sunis maalidha advantage isaa ta'e. Namni tokko immoo akka ofiisa nama guddaa ta'etti of yaada. Oo dubartii baay'ee fuudhu yookaan dubartii baay'ee dhiira baay'ee ta'uu jechuudha. Garuu drawback isaa immoo maal? Drawback jechuun disadvantage. Disadvantage isaa immoo maalidha? The competition of the jealous wives yookaan immoo haadhonni manaa suni dhiira tokko ta'e haadhonni manaa suni competition abbaa manaa isaanii argachuuf godhan jechuudha. Kana jechuun akkuma beekamu isin nama barateedha. Biology sirriitti beektu. Biology keessatti sirriitti beektanii maalidha? Haati manaa tokko satisfaction abbaa manaa isa argachuu qabdu jechuudha. Sex satisfaction isa jedhamu jechuudha. Isa sana argachuudhaaf abbaa manaa iddoo sanatti hin deema iddoo kanatti hin deema. Satisfaction argattu. Kana waan ta'eef maadhaayyuu hundumtii gara ofiitti fiduudhaaf competition uumamaa jechuudha. Jealous among what the co-wives who frequently compete for the husband's attention. Attention abbaa manaa argachuudhaaf kana jechuun icciitiisaa akka hubattaniif attention abbaa manaa argachuu jechuun maal jechuudha? Gara manaatti attention abbaa manaa argachuu jechuun akka mana isaanii bulu fakkeenyaaf har'a taraan dubartii tokko biraa gaafatee borus akka ishee bira buluun barbaadde.
It's nature. It's not what joking. Qosaamiti kun dhugaa jiru waan ta'eef. Kanaaf competition kun maal drawback isaati yookaan disadvantage isaati. Gara biraatti maal satisfaction argatan jechuudha. That's why. Okay. Economic consideration of marriage. Economic consideration immoo maalidha? Most society view as a binding contract between at least the husband and wife, and in many cases between their suspective families as well. والمغلط تكون سلبا وام إلى التين أرجع شنو ديجنا سأجي contract include the transfer of certain rights between the partners involved, right of sexual access, legal right to children, right of the spouses to each other's economic goods and the service. Bukan consideration mana? Salba deh kalau itu kan ibu dah. Julie wali gudisu man kabinyo ni hogan kunun dum te wama jiro lacho. Oven that na. Bak abba man fadi man togo chuka bo imbetu. Which often the transfer of rights is accompanied by what? The transfer of some type of economic consideration. This transaction, which may take place either before or after the marriage, can be what? Divided into three categories. Bride price, bride service, dowry. Sansating kana ilalla. Okay. Bride price is also known as bride wealthy. It's the compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride. Maatii nama fuudhu sanarraa maatii ishee heerumtu sanaaf kan kennamu maalidha? Bride price. Amaariffaan na fakkaate xiloosh waan jedhamu wayi. If you know, I don't know. Xiloosh waan jedhamu waan akkasiiti. Kanaaf abbaa isa fuudhurraa ishee heerumtu gaafa kenname gurumtu the family to bride kan jennu bride price jedhama. Gatii mushurraa jechuudha yookaan misirrittii sanaati. Bride service kan jennu service kan jennu tajaajilaadha. When the groom works for his wife's family, this is known as bride service jedhama. Immoo abbaa manaa sun maatii isaatiif yookaan immoo maatii haadha manaa isaatiif gaafa dalagaman bride service keessatti la price service tajaajilu gatii. Dowry kan jennu immoo maal? Dowry is involves a transfer of goods or money in the opposite direction from the bride's family to the groom's family. Lamaan gidduu opposite direction kennaa jiru jechuudha kuma magaalattiyyuu. Okay. Post-marital residence. Post-marital residence immoo egaa wal fuudhanii booda wantoota jiru jechuudha. Yaadota wal fakkaataadha baay'inaan asitti. I'm sorry. When the newly married couple lives after the marriage ritual government by cultural rules which are referred to as post-marital residence rule. Patriarchal residence, the married couple lives with or near the relatives of the husband's father. Amma jechuudha kana sirriitti dubbisanii waan hubattanidha. Garuu hinti isaan ni kenna. Patriarchal residence kan jennu the married couple warroonni wal fudhatu lamaan eenyutu jiraatanii fira abbaa manaatti dhiyaatanii jiraatanii patriarchal residence jedhama. Married couple lives with what? Need the relatives of what? The husband's father. Fira abbaa manaa wal fuudhaniisaatti husband's father yookaan immoo fira abbaa isaatti fakkeenyaaf namni fuudhe tokko jiraate fakkeenyaatti fuutee fira abbaa keetiitti dhiyaattee yoo jiraate maal jedhama? Patriarchal residence jedhama. Matrilocal jechuun immoo maazarii jechuudha. Bakka asumatti faazarii gaafa ta'u matrilocal gaafa ta'u maazarii jedhaa qabadha. Yookaan immoo gara waayifii jechuudha gara biraatiin. Haadha manaatiin jechuu barbaadan gaafa waayifii kan nuti jiru. The married couple lives with what? Or near to a relative of the wife. Waliif opposite dha jechuudha. Patrilocal fi matrilocal. Abun ko local kan jennu abun ko local residence kan jennu the married couple lives with what? Or with or no near the husband's mother's brother. Husband's mother's brother kan jechuun maal jechuudha? Waasila akka jedhamu sanna fakkaate fakkeenyaaf nama viidiyoo kana ilaalaa jirtutti sitti hima ati heerumtee yookiin fuutee iddoon ati jiraattu husband's mother yookaan immoo husband's
mother's brother haadha abbaa manaa keetii yookiin immoo haadha kee bira jechuudha dhiirota haadha kee bira dubartii yoo taate namni viidiyoo kana ilaaltu haadha abbaa manaa keetii bira obboleecha ishee jechuudha obboleecha haadha abbaa manaa keetii yookiin immoo obboleessa haadha kee bira yookaan waasila kee bira hoo jiraate maal jedhama afuun kolookaan risadansidha wanti gongore kun jechuudha tolitti ani jiru waan ta'eef chirraa laaltanii sirreessuu dandeessu ambii lookaal kan jennu or what by local by means to the married couple has what a choice of living with what relative of the wife or relative of the husband filatanii taa'u jechuudha ambii lookaal or by local jechuudha filatanii abbaa manaa fira abbaa manaa yookaan immoo fira haadha manaa dura taa'u jechuudha new local residence the married couple forms what an independent place or residency away from the relative of either spouses hundumarra fagaatanii fophaa ta'uun immoo mirga isaanii akka ta'e nutti himaa do local or nato local can you know in the marital residence pattern couples are required to what reside separately addabani jiraachuu kan barbaachisummaa do local or nato local kan jennu warroon fudhusun addabani akka jiraachuu qaban seera ibsuudha separately this means that both husband and wife stay in their families of the orientation or in their different apartments and only visit each other wal ilaalu danda'u malee innis iddoo biraa ishiinis iddoo biraa yookaan maatii ishee biraa yookaan apartmentii adda addaa keessa jiraachuu jechuudha. Ni ulfaata. Mitiiree haadha manaa fudhanii iddoo adda addaa jiraachuu jechuun it's very difficult. Family immoo maalidha? Marriage ilaallee irraa gama family ilaalla. Kazan keessatti ilaallaan xumurama jechuudha. Family can be defined as the smallest group of individuals who see themselves as a connected to one another. Family is a group of people related by ancestral marriage or other committed sexual relationship or adopted and live together form an economic unit and rear children. Walumaa galatti family kana uumama dubbisaa malee wanti addaa concept addaa tokko hin jiru. Family is social group. Social group the whole family members are related either what through common ancestry or what marriage. Marriage walitti dhufuu danda'ama yookaan fuudhaa heerumaa firummaadhaan jiraachuu danda'a. Maal family jedhama jechuudha. Family is the basis of what human society. Basicidha jechuudha. Human society society tokko on family hin jiraanne society hin jiraachuun danda'a. It's what basic. Walumaa galatti the family is a group of people related or connected by what blood line, marriage, right or adoption. Guddifachaadhaan blood lineidhaan yookaan immoo maaldhaan marriage yookaan immoo gaa'elaan gaafa walitti hidhame maal jedhama family jedhama. They share common residency. They live together. Waliin jiraatu. Common residency yookaan immoo waliin qooddatu haala jireenya. They share sentiments of oneness. Tokkummaan jiraatu. They view themselves as a unit akka tokko of ilaalu. They share values and responsibilities. Perform caretaking service for others, especially the very young. Dargaggootaaf take care godhu kunuunsa godhu. That's why family type of family maana. Cultural anthropologists have identified two fundamentally different types of family structure, the nuclear family and the extended family. The nuclear family consisting of husband and wife and their children. Nuclear kan jettu sirriitti ilaala nuclear family consists of husband and wife and their children. Ijoollee isaanii jechuudha. The nuclear family is what a two-generation family formed around what the conjugal or marital union. Well, fuudhanii ijoollee biraa horatan jechuudha. Kun maadha? Nuclear family inni jennu. Even though the nuclear family to some degree is part of what a larger family structure. It remains relative, autonomous, and an independent unit. Jennani extended family kan jennu in society based on extended family blood ties are more important. Inni olii nuclear kan jennu fuudhaa heerumaan ijoollee biraa new generation bakka buusaa gaafa deemu waan gaafa extend kan jennu immoo isuma jiruma extend gochuu jechuudha. Through what? Through married wal fuudhuudhaan maalidhaan. There is extended family consists of two or more families that are linked by blood ties. Most commonly this takes the form of what? Married couple living with one or more of their married children in a single household or homesteading and under the authority of what family head. Kana jechuun maatii tokko keessa extended family jechuun namni wal fuudhee tokko maatii isaanii wajjin jiraatan jechuudha. Mana tokko keessa jiraachuu jechuudha. Fuudhee irraa adda baasu ta'e maatii isaa wajjin kan jiraatu mala extended family. Abbaan isaa jiru manni sun eenyuun hoogganama?
abbaa isaatu inni fuudhee jira garuu mana isaa kan hogganamu abbaa isaatiin jechuudha. That's what extended family jennaani. Types of family according to authority and the power structure. Types of family. Patriarchal family. Can you know, in this kind of family structure, decision making, authority and the power lies in the hands of the man, whether be it nuclear family, single family, or extended family. Male-headed households are tend in the most society, and in absence of the man, and eldest son becomes the leader of the household. Kan jechuun patriarchal family kan jennu magaalatti iyyuu dhiirotaan kan hoogganamu abbaan isaa oomana hoogganaa ture gaafa abbaan isaa du'e ilmi isaatti darbee kan hoogganu jechuudha. Walumaa galatti yaadni gabaabaan isaa kanaaf. Matriarchal family kan jennu this is a female headed family. Kan immoo matriarchal kan jennu dubartiidhaan kan hoogganamu jechuudha. Patriarchal dhiiraan kan hoogganamu ta'u. Here authority is vested on the woman, resulting especially where the man or husband of woman has died. Bamanasho irraadu jechuudha. Baay'ina maana dubartiin hoogganamti reeman waan akkas jechuudha. When the men desert their wives. Kanaaf wantoota akkasii matriarchal family naani. Egalitarian kan jennu immoo this describe what an arrangement of in family where power and the decision making authority are equally distributed between what the husband and the wife. Due to education, skill, paid employment for women, emancipation programs in 2 times women now share equal authority with the men in the family as they jointly. Kun walqixa power walqixa godhachu democracy desan biratti bakka kasti qaban. Eshi function marriage in the family. Function marriage in the family. Family performs certain specific conditions which can be mentioned as follows. Biological function. By the manner function marriage in the family and family performs certain specific function which can be mentioned as follows. Biological function, the institution of marriage and the family service, biological, sexual and the reproductive function. One by itself, economic function in general. Biological function marriage and the family can biological function, economic function marriage brings what economy, cooperation between the men and the women, and ensure survival of individuals in a society. Walin kan jiraata walitti fidanii economic function jennu. Social function family kan waliin hojjetatan social function achi keessa kan hirmaatan warri wal fuudhessumaadha. Social function keessatti idrii baatinaa keessatti hirmaachuun jedhamtu wantoota akkasii jechuudha. Institution of marriage brings what with a creation and a perpetuation of family, the form of a person relation and linking one's kin group to another kin group. Educational and the socialized function is the burden of socialization of via process of inculturation and education of newborn infants fall primarily upon the family. In addition, children now kind of educational and socialization function kan jennu maal burden of socialization via process of inculturation and education. Kind of san kan education function yookaan immoo socialization function jenna walumaa galatti ishee jedha kana sirriitti ilaaluu dandeessu. Asirraa kun paartii sirriirratti itti fufaa like share comment gochuun dagatinaa subscribe don't forget videoon si gadhiifuun jalqaba akka sin gaga'u si qaqqabu yoo barbaada maal gochuu qabdu notification gannu qabdu subscribe gootun at the same time hanga amma kan soo jinture anisheetu leenjisooti from Shell Tube online tutorial. Bye bye, have a nice time, wish you all the best.